fantalletim. Odukan jalqabaatiin ajjecha artista Hacaaluu Hundeessaatiin kan shakkamtu Laamroot Kamaal dhimma isii irratti murtee kennuuf manni murtii waliigala federaalaa beellama biraa qabateem. Mana murtii waliigala federaalaatti dhaddachuun iyyannoo akka lammaffaa dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf wiixata kaleessaa adoolessa 5 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan beellameen. Dhaddachuun waliigala federaalaa ammas beellama biraa adoolessa 22 bara 2013 qabatee jira. Shakkamtuun ajjecha Hacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal bilisaan akka gadi dhiifamtu manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa yoo murtee sobbana langaa murtee kana mormuun oliyyannoo mana murtii waliigala federaalaatti dhiheeffatuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti sanbata darbe gaafa adoolessa 10 bara 2020 tokko gama galgalaatti poolisiin magaalattii nama Badrii Abduu jedhamu karaa irratti dhukaasuun ajjeesan. Namni kun adoolessa 10 halkan erga ajjeefamee reeffisaa poolisoota kanneen fudhatamuun gaafa adoolessa 11 ammoo naannoo Sidaamaa hospitaala Hawaasaatti geeffamuun beekameera. Kabaromee wallo gammoojjii Arxummaa Fursee fi Daawwee Haarawaatti waraanni mootummaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuutiin uummata doorsisaa jira. Adoolessa kaleessa 11 bara 2021 hooggantoonni Bilxiginnaa godina Walloo waraana bilisummaa Oromootu karaa daangaa Affaariin dhufee Walloon seena sababii jedhuun waraana konkolaataa hedduun gara gammoojjii Arxummaa fi Booraatti bobbaasee jira jedhu jiraattonni godina Walloo. Lammiileen Itoophiyaa hedduminaan ilmaan Oromootaan kanneen baqattummaan biyya Suud Arabiyaa keessa jiraatan ammallee dararama guddaa keessa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen ibsanitti dubartoonni hedduun ijoollee daa'imman wajjin manneen hidhaa dhiphaa keessatti ho'amaan dararamaa jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan keessa jiran rakkoo hammaataa nurra gahaa jirtuuf dirmannaa homaatuu dhabuun sadarkaa lubbuun jiraachuun keenya nu addesirra geenyee jirra jedhan. Yeroo ammaa baqattoonni kunneen qarqara bishaanii iddoo balfeetti gatamu dirreerra gaaddisa afataa fi uffata tokko malee galaa jiraachuu himuun dirmannaan akka isaan barbaachisu himatan. Maddeen oduu Aljazeeraa fi Reuters humnoonni Tigraay duula waraana haaraa gama kibbaatiin taasisaniin magaalota hedduu deebisanii to'achuu gabaasan. Humnoonni Tigraay lafa bal'aa karaa kibbaatiin humnoonni Amaaraa qabatanii turan kanneen akka Kooramii fi Allamaaxaa deebifachuu Aljazeeraan yoo gabaasu. Reuters ammoo dubbii himaa mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa beeffachuun humnoonni Tigraay haleellaa raawwataniin magaalaa Kooram to'achuu gabaasee jira. Maddi Aljazeeraa fi Reuters ture. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii haaraa mootummaa Bilxiginnaa irratti buusuuf qophii taasisuu qabu jechuun Joosef Booreel yoo ibsu yakki duguuggaa sanyii dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamuusaa Ameerikaan beeksiftee jirti. Gamtaa Awurooppaatti hoogganaa jaalaa Joosef Booreel gamtichi gaaga'ama siyaasa fi nageenya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dhabsiisuuf qoqqobbii kana buusuuf qophaa'uu qabu jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Madda oduu Associated Press gama isaatiin biyyoota duguuggan sanyii dhala namaa keessatti raawwatamaa jiru kanneen akka Myanmar, Chaayinaa fi Itoophiyaadha. Erga jedhee booda Ameerikaan yakkoota suukanneessoo ta'an kana qorachaa jirti jedhee jira. Maddi Reuters